Beekumsa malee seera cabsuun dogoggora. Seera beekanii namatti hin taphachuun garuu jireenya ofii kuffisuudha. Kun seenaa haluu ba'uu guddaa sirnoota addunyaa kanneen uffata aangoo jalatti dhokatanii namoota qulqulluu balleessan irratti kan xiyyeeffatedha. Abbaa alangamtuu fi hamtuu tan taate tan umrii ishee guutuu maqaa seeraatiin namoota harkisaa turte dhumarratti musiibaa isheen hin yaadin ishee mudate. Kan isheen yeroo isa agartu daa'ima jettee isha tuffatte. Dargaggeessi ganna 19 kan isheen irratti kolfitee kiyyoo seeraa inni qopheesseen hojii ishee qofa osoo hin taane jireenya ishee guutuu diige. Harka isaa fashaleessee akkamitti gara mana hidhatti akka ishee ergee seenaa nama ajaa'ibu kana gadi fageenya waliin kan ilaallu ta'a. Kabajamtoota hordoftoota keenya baga chaanaalii keenyatti nagaan dhuftan. Maatii YouTube keenyaa ta'uuf ammarraa subscribe gochuudhaan nutti dabalama. Seenaawwan kunneen warra biraas yookaan namoota biraa akka ga'aniif viidiyoo kana like share godhuu hin dagatina. Akkasumas seenaawwan naasisaa fi ajaa'ibsiisoo nuti yeroo hunda maxxansinu dafee akka isin dhaqqabuuf mallattoo bilbilaa kana tuquudhaan ol irra kaa'adha. Seenaa ajaa'ibaa keenya kana eessa teessanii sagalee keenya dhageeffachaa jirtu? Koomentii irratti nu barreessuu hin dagatina. Magaalaa biyya jirtanii seenaa dhageeffachuuf qophii yoo taatan qaxxitaa gara viidiyootti haasenna.